BBC تجرينيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا الشمار كفوني يردفتو BBC أفان أورومو سجنتا راديو كينيا نيروبي كينيا راسيني في دربو أم إيغاليرا كان الراف قبل نكيسا نانو أوروميا gujiitti sababa beelatiin namoonni 12 aangawoonni BBC timan jiraatonni immoo hanga nama 20tu du'ee jedhu. Ifi doonyaatiin gadi hirkattee rattee hoosisaa yoosichi yennaa bariiqaan ilmee reeffa hootii jedhan. Waggaa 60 dura yeroo Neelsan Maandeelaan Itoophiyaatti leenjii loltummaa fudhataa ture yaalii ajjeechaa asirratti gaggeeffame nama fashalsee Shaambal Guutaa Dinqaatiin wal isin barsiifne. Namicha eegdu kana yoo ajjeefte ani ala nu baasaniif nama guddaa taanaan tamaarra makiina qopheessaniiru makiina ittiin baanu karaa Keniyaa. Kanneenii fi oduuwwan gaggabaaboo biroos qixeeffannee raayikaa fi tasaasiniif dhiyeessaa nu hordofaa. Mootummaan Itoophiyaa waraana humnoota Tigraay waliin kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa ture karaa nagaan akka xumuramuuf dhukaasa dhaabee gargaarsa namoomaa gara naannichaa akka seenu erga hayyame amma baatiiwwan lakkaa'amaniiru. Dhukaasa dhaabuun gargaarsa namoomaa fuulaa banuutti aansee adeemsa mariitiin rakkoo jiru furuuf wantoonni taasifamaa jiran ammoo abdii waan uumaa jiran fakkaatu. Ejjennoon mootummaan federaalaa irra ibse ammoo imala gara nagaatti taasifamu kana waan cimse fakkaata. Waayilli keenya Biraanuu Gammachuu waan qindeesse qaba. Mootummaan federaalaa humnoota Tigraay waliin yoomiyyuu haa ta'u bakka kamitti haal duree tokko malee mari'achuudhaaf qophii akka ta'e hime. Kana kan jedhan gorsaa dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa fi miseensa koree marii mootummaa federaalaa kan ta'an Ambaasaadder Redwaan Huseenidha. Mariin godhamu haal duree tokko malee akka eegalu ejjennoo mootummaa Itoophiyaa ta'uu ergaa fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin ture kan himan. Ambaasaadder Redwaan ergamtoota addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Steet akkasumas ambaasaaddaroota Yuunaayitid Steet, Firaans, Jarmanii, Xaaliyaanii fi Yuunaayitid Kingdemii fi wayita ibsa kennanitti ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kana ifa gochuu kan himan. Itti dabaluun adeemsa marichaa kan dursu gamtaa Afrikaa ta'uu fi gamtaan Afrikaa maricha mijeessuu fi qaama kamirraayyuu deeggarsa loojistiikii argachuu akka danda'u himan. Amma dura mootummaan Itoophiyaa marii nagaa TPLF waliin godhuu fi koree miseensota 7 qabu ministeera Aajaa Alaa fi ministeera muummee itti aanaa obbo Dammaqaa Mokonnin dursan ijaaruu himee ture. TPLF gama isaan akkanuma koree marii kan ijaara yoo ta'u eenyummaa namoota koree kana keessa jiranii garuu ifan goone. Haa ta'u malee haal dureewwan mariif hin dhiyaanne jechuun qabxilee muraasa lafa kaa'ee qaba. Dursaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el guyyoota dura ibsa TV Tigraay irratti kennaniin dhimma lixa Tigraay humnoota Amaaraa harka jiru mirgi riferendamii gochuu uummata Tigraay waraana Tigraay hiikkachiisuun akkasumas deeggarsa namoomaa danqaa malee akka qaqqabu gochuun qabxilee gonkumaa mariif hin dhiyaannedha jedhanii turan. Mariin eegaluun dura tajaajilawwan bu'uuraa akka kominikeeshinii fi ibsaa Tigraay irraa citee jiru deebi'uu akka qabus Dabratsiyoon gaafataniiru. Dabalataan TPLF amma dura mariin godhamu mootummaa Keeniyaatiin durfamee Naayiroobiitti akka taa'amu fedhii qabaachuu simee ture. Mootummaan Itoophiyaa haal duree tokko malee marii eegaluuf qophii ta'u irratti dabalataan Komishinii Sarbama Mirgootaa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raawwataman akka qoratu dhaabbata mootummoota gamtoomanii ijaare waliin hojjechuuf qophii jiru simeera. Itoophiyaan wayita komishinichi ijaaramu mormii akka irraa qabdu ibsuun tumsa akka hin goone beeksiftee turte. Hooggantoonni komishinichaa qibxata darbe yeroo duraaf Finfinnee kan ga'an yoo ta'u gara Maqalee imalanii akka deebi'an mootummaan federaalaa hayyamuus Ambaasaadder Redwaan himaniiru. Sababa hongee dheerateetiin beelli Oromiyaa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutti daa'immanii fi haadholii dabalatee namoota 12 galaafachuu aangawoonni aanichaa BBCtti himan. Jiraattonni garuu namoonni sababa beelatiin lubbuun darbee 20 olii jedhu. Aanaa kanatti daa'imni haadha beelan duute harma hodhaa osoo jirtuu argamuu fi abbaan ijoollee 7 ijoollee isaatiif waan kennu dhabee ijoolleen koo beelan dhumu arguurra jedhee dura of ajjeesuun gabaafameera. Obbo Nigaatuu Waajii jiraataa aanaa Sabbaa Boruu ganda Diidaa Dikkeeti. Haala hamaa keessa jiran akkasiin hima. Nami amma waan nyaatee unu kan qal'isaan kan bantu mataa jira. Yenna kanee naannoo gara nama 20 oliitti sababa beelaati kan wal qabatu dhumate akkama bordooti ka jenne ka eenyu jira jechuudha. Mukawayti ramuki nyaatanii bulan mukiraafuudha. Waan sa'aat argannee bur ammoo maaniin bullaa ka jedhu keessa jira. Wanni dhaamtan maalidha isin amma wanni gaafattanii akka amma keessa jirtan baay'ee addeessaa. Ammoonni nuti dhaamannu tokkoffaa dhaabbileen mootummaa haala nu mijeesse. Dhaabbilee uummata hin deeggaran jedhee yaadu kamiyyuu NGO garaagaraa kan uummata deeggaruu danda'an akkasiin fittee yaada uummataa akkasiin fuutu barbaanna tokkoffaa. Lammaffaa ammoo deeggarsa isaaniif barbaachisu kan qoonqoo isaaniitti wal qabatu kan nyaata isaaniitti wal qabatu nama amma garaa harkaa qabu waan guddoo nama dhammoo waan nyaatee dhuguun hin qabne carraa dhibii waan hin qabneefi
yeroo gabaabduu keessatti deeggarsa barbaachisaa ta'e karaa kamiiniyyuu waan silaa ilma namaatiif barbaachisaa akka isaan kennanuuf hin barbaannaa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa sabbaa boroo obbo Mokonnin Hotteessaa hongeen dheerachuun miidhaa qaqqabsiisee waahila keenya maatii olaanaatti akkasiin dubbatan. Hongeen kun miidhaa guddaa namaa fi beellada adda addaa irraa geggeessee jira. Rakkoo nageenyaallee bal'aa jira. Rakkoo nageenyaa kaan irraa ka'ee raata deeggarsi miti mootummaa adda addaa ka duraan uummata kana deeggaraa turanii inni sun dhaabbateera. Gama mootummaa qofaan dhufa jira. Inni dhufu sun immoo uummata keenya wal ga'uu hin dandeenye. Gabaasa torbee kana nuu kennamerraan naannoo gandaan yennaa walitti deenu naannoo nama 12 wayii akka beelaan lubbuusaa dhabe akkasiin nuu kennameera. Ijoollee xiqqoo fa'aa takka fa'aa ganda dirree safansaa kana haadha hoosisaati ilmeesi waan nyaattu ilmee halkan lama akkasiin bultee gaafa lammaffaa immoo midhaan wayii barbaaddee watti kennitee jedha odeeffannaan nuu kenname. Ifi adoonyaatiin gadi hirkattee rattee hoosisaa hoosichi yennaa bariiqaan ilmee reeffa hootii jedha. Rakkoo kanaati jira. Yaaddoon qannaa yoo deeggarsi mootummaa seeraan haala amma jiru kanarraa dhaqqabin yaaddoo guddaa keessa jirra. Amma namni gargaarsa hatattamaa barbaadu lakkoofsaan hagam ta'anaa keessan keessa? Namni deeggarsa hatattamaa barbaadu nama 38,000 fi 248. Namooti amma 12 kana keessa ijoollee moo namoota gurguddaadha moo namoota akkamiiti? Harka caalu ijoollee namicha tokkochatti abbaa warraa wayiiti. Horii qabuus fixatee jira waa itti kennuu qabu adde anaa dharbuun ilmaan kiyya dhumattu ifijjeessa jedhee kafijjeessa jira jedhamee akkasiin nuu kennameera. Waa akkasitti jira malee namooti kun ijoollee. Hordoftoota keenya ammoo gidduun oduu gaggabaaboon isinitti hima. Keeniyaatti matta'aan filattootaaf kennamu hanqina nootii qarshii uume. Baankota Keeniyaa keessatti hanqinni nootii shilingii abbaa 100 fi 200 mudachuu ministeerri biyya keessaa himan. Filannoo biyyaalessaa torbanoota booda gaggeeffamuuf dorgomtoonni qarshii callaa filattootaaf kennu. Namni waggaa 34 fi HIV waliin jiraataa ture vaayirasicharraa fayyuun addunyaa irratti nama arfaffaa ta'e galmaa'eera. Namni ganna 66 HIV irraa fayyee kan eenyummaan isaa akka himamu hin feene kun qoricha HIV fudhataa ture dhaabee jira. Yuukireen naannoo humnoota Raashiyaan qabamee ture Keersoon deebistee qabachuuf duulli gaggeessaa jirtu saffisaa jira jedhan maddeen odeeffannoo tika biyyoota lixa. Riqichi murteessan gara magaalaa Keersoonitti ceesisuu rokkeetii Ameerikaa Yuukireeniif kenniteen barbadaa'ee jira. Kana jechuun loltoonni Raashiyaa kumaatamni garee isaanii kaan irraa carraan adda cituu guddaadha jedhamee sodaatama. Mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman magaalaa guddoo Iraaq Baagidaad iddoo eegumsa cimaa qabu cabsanii seenuun gamoo paarlaamaa biyyattiitti duudan. Mormitoonni kunneen deeggartoota hoogganaa amantii Muqtaad al-Sadiir yoo ta'an morkataan isaa Muhammad al-Sudaaniin kaadhimamaa ministeera muummee ta'ee dhiyaachuu morman. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa Nikolaraa gabbisaa turtee hojiirra oolchuuf qophiidha jedhee deeggara gaggeessan biyyattii Kim Jong-un. Kabaja yaadannoo waraana Kooriyaa lameen gidduutti gaggeeffamee ture irratti Kooriyaan kaabaa haleellaa Ameerikaa irraa ishee irra ga'u maluuf guutumaan guututti qophoofteetteedhaan Kim Jong-un. Poolisiin duraanii Minneapolis lama Joorji Filooyid yeroo to'annoo jala oolee gargaarsa godhan himata mirga siviilii federaalaa jalatti himatamuun adabbiin irratti darbe. Hordoftoota keenya oduun gaggabaabuun ammaaf qabanne kanuma ammoo oduu bal'inaan qabanne kan biraattis hin dabarsa. Neelsan Maandeellaa waggaa 60 dura gara Itoophiyaa dhufuun Jeneraal Taaddasaa Birruu jalatti leenjii loltummaa dhoksaadhaan fudhatee ture. Yeroo sanatti eegduu Maandeellaa ta'uun namoota lama filataman keessaa tokko Shaambal Guutaa Dinqaa jedhamu. Sirni apartaayidii yeroo sanaa Afrikaa kibbaa bulchaa ture. Maandeellaan Itoophiyaatti leenjii waraanaa akka fudhatu baruun ajjeesisuuf gara Itoophiyaatti namoota erge. Ajjeechaa kana raawwachuuf paawundii 2,000 kennanii fi namni isaanii jirra godhatan Maandeellaa eegaa kan ture Shaambal Guutaa Dinqaadha. Maandeellaan akkamitti du'a oole? Jeneraal Taaddasaa Birruu ajjeechaa Maandeellaa fashalsuuf opereeshinii qindaa'aa akkamii qopheessan? Shaambal Guutaa Dinqaa namni Maandeellaa du'a oolchan BBC waliin turtii taasisaniiru. Hayila Sillaaseen koolseetti wattaaddarummaa akka baratu Jeneraal Taaddasee waamanii itti malee waamanii Amsaala qaafachirra dhaqaa turre Maandeellaan dhufee
Miti lamaan otoo inni nu beekin alatti eegna malee ittiin yaalu isatti. Sana dura Jeneraal Taaddasaan beektan isin? Isaanillee nan beeka. Akkattiin ba'e komaandoo baradhes waan na barsiisee jira kan naasana gaa itti aanaa Tuulamaa kan jedhan jira. Ati keessan ture isaanis kanatti ijaan wal beekna. Hammamii fi eegdan dhoksaadhanii Neelsan Maandeellaa? Ji'a 3 barsiifnee bakka ji'a 3tti deebi'ee deeme. Namni biraa ittiin dhiyaatu Jeneraal Taaddasee malee namni hin beeku. Gaafa isin Neelsan Maandeellaa eegdanii namoonni Neelsan Maandeellaa ajjeechaaf dhufan suni iccitii sana akkamitti baruu danda'an? Abrahaam kan jedhan poolisii Eertiraa keessaa komaandoo barachuu dhufe kolfeetti nu wajjin. Marrajaa hojjetan guddaa nan jaaladha innis na jaalata ture. Inni marrajaa guddaa hojjetaa iddoo nan taa'u waanan hojjedhu hundumaa hin barata. Isa kan bitan immoo warreen Ingilizii karaa Shaabaa dhufani. Maandeellaan akkan ajjeesu kan nama rate gurbaa sana jechaadha. Gaaf tokko namni wal si barsiisu jira naan jedhee na qaxare Xaayituu Hoteeliitti wal argine Maandeellaa ajjeesuuf kan dhufan immoo jara kana wajjin wal nu barsiise. Namicha eegdu kana yoo ajjeefte ani alal nu baasaniitu nama guddaa taanaan tamaarraa. Makiina qopheessaniiru makiinaa ittiin baanu karaa Keniyaa. Sa'aatii 3tti achitti eegna. Gaafa taraa kee ajjeeftee achitti akka dhuftu nuun jedhanii taawondii 2000 kaameeraa tokko natti kennu. Kaameeraan kun immoo maali innaan ajjeesee fotoogiraafii kaasuu aqaroo qabanne Jeneraal Taaddasee Dannaa sana gaa si akkana jedheen ittiin isaanii innuma sana dabbabee fi Qaaduu Wandimuu waamee jara kana iddoo inni isaan na eeganitti akka qaban akkanatti qopheessan isaa fiishkaa qabu fiishkaa naa dhagaan ana immoo Maandeellaa eeganitti Maandeellaa biraa ana fuudhanii achi jarre kana waliin nu ga'anii akka mana hidhaatti dhabnu akkana tolchan isaan egaa Maandeellaan akkana otoo hin hafe jechaadha. Murtee kanarra akkamitti geessan isin jaalaluun biyyaatiif itti gaafatamummaadhumarraa kaataniitu? Alaqaan koo na jaalata na amana. Jeneraal Taaddaseen immoo nutti kennan. Har'a isin nama guddaa eegdu boruun bartu namicha kana. Ani isin amanaa amma kana itti kennan innaa sana laphee koo keessa galeera. Nutillee waan nadhaannatii kana hin barbaadne innaa sanatti illee yoo ta'e biyya koos akkamittan balleessa maqaa ishii jedhee kana lapheen koo nama ho'ate beekta. Jeneraal Taaddasaan maal jedhan gaaf kana dhaga'ani? Hidhamanne isaan amma jarri kun qabaman kaambii eegsisan yookaan karaa biraa dhufanii ajjeesu manaan jedhanii gaaf sana. Birrii 250 naa kennanii ana kan isaanii. Isin galateeffatanii oolmaa keessaniif. Gama galateeffachuu otoo hin taane akka ijoollee kootiitti akka garaa kootiitti itti jaaladha. Ati nama guddaadha. Biroo na beeku laphee qabdaaf kana gootee jedhanii. Shaambal Guutaa Dinqaa bara 1928tti Shawaa Lixaa Tokkee Leencatti dhalatanii hanga bara 1981 soorama bahanitti poolisummaa irraa hanga adda waraana garaa garaatti hirmaachuun tajaajilaniiru. Yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee jiraataa jiru. dhumarratti immoo oduu atileetiksii isinitti himna. Atileetota Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oreegoonitti qophaa'e irratti hirmaachuun Ameerikaatti aanuun lammaffaa akka Afrikaatti ammoo tokkoffaa ta'uun mirgaan galan kaleessa galgala buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee irraa kaasee hanga har'aatti Finfinneetti simannaan ho'aan taasifamaafii ooleera. Sirna simannaa masara biyyoolessaa keessatti qophaa'e irratti dubbii jabduun pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluun dubbattee dabalatee haala ture Firaafool Dhugaasaa akkasitti qopheessiteetti. Atileetonni Tigraay shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyyaaf injifannoo argamsiisan maatii isaanii arguu akka danda'an tumsi akka godhamuuf Daraartuu Tulluun gaafatte. Itoophiyaan shaampiyoona atileetiksii addunyaa bara kanaa Ameerikaa Oreegoonitti taasifame irratti warqii 4, meetii 4 fi nahaasa 2 walumaa galatti meedaaliyaa 10 argachuun Ameerikaatti aantee sadarkaa lammataan xumurte. Seenaa dorgommichaa keessatti Itoophiyaan qabxii olaanaa akkanaa yoo argattu kun yeroo jalqabaati. Atileetonni dorgommii kana irratti hirmaatan har'a Kamiisa gara biyyaa yoo deebi'an simannaan ho'aan taasifameefii jira. Sirna simannaa masaraa biyyaalessaa guddichatti bakka pirezidaantiin biyyattii Aadde Saalawarq Zawudee fi aangaa'onni kaan jiranitti godhameef irratti atileetonni Tigraay hiree maatii isaanii dubbisuu hin arganne jechuun Daraartuun kan dubbatte. Warqii Itoophiyaan argatte 4 keessaa 3 kan fidan atileetota dhalattoota Tigraay ta'anidha. Atileetonni kunneen maatii isaanii arguu akka danda'an bulchiinsi Tigraay akkasumas mootummaan federaalaa haala akka mijeessan gaafatteetti. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koloneel Daraartuu Tulluu atileetonni Tigraay hafan dorgommii itti aanu irratti hirmaachuu akka danda'an haalli akka mijatuufis gaafatteetti. Gammachuun keenya guutuu akka ta'u dorgommii itti aanuufis ofitti amanamummaa guutuun akka hiriirru atileetonni Tigraay jiran kaan achumatti shaakala akka eegalan kaan ammoo akkas dhufan mootummaan karaa akka banu jechuun gaafatteetti. Naannoon Tigraay waraana baatirii 20f mootummaa federaalaa
fi TPLF jidduutti adeemaa jiruun guutummaatti Itoophiyaa irraa gargar cittee jirti. Geejjibni akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa akka ibsaa fi kominikeeshinii addaan citee jira. Milkaa'ina shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti argame wal qabatee hooggansa kenniteen hedduu jajamaa kan jirtu Koloneel Daraartuu Tulluu qabxii argametti akka boontu dubbatte. Haa ta'u malee dorgommiin kana caalaa cimaan akka isaan eeggatu atleetotaa fi leenjistoota isaanii hubachiifteetti. Hordoftoota keenyaa kanarraaf qabanne kanumaa boruu sa'aatii kana olitti deebinaa nagaan bulaa.